صاحب در تأمین امنیت یک الگوی اسلامی است. الگوی امنیت اسلامی مبانی توحیدی دارد. جبهه کفر و دفاع از مظلومان در سایه حفظ سیاست مبادله تهدید و برقراری تعامل صالح با دیگر کشورهای جهان برقرار خواهد شد. الحمدلله رب Har'a gaazexaan Israa'el inni guddichi Jerusalem Post iccitiiwwan hooggantoota Ziyoonistoota dhiiga uffisee fi madaallii addunyaa raasee tokko saaxilee jira. Karaan isheen diina kakuu Ameerikaa fi Israa'el taatiin waliigaltee ittisaa Makkaa isa haaraa sanatti akka makamtuuf affeeramtee jirti. Kuni oduu idilee miti. Wanti hunda caalaa onnee nama raasuu fi dammaqiinsa hooggantoota Islaamaa agarsiisu hasawa Aanga'aa Olaanaa Iiraan Mahdii Rahiimii dubbatedha. Inni tasgabbiidhaan Iraan affeerraa kana fudhatteetti madaalaa jirti. Biyyoonni naannichaa haguuggii nageenya naannawaa ijaarrachuu eegalanii jiru. Bal'ina isaa qabannee jirra. Anuura Tehraan keessatti dirreen waraanaa inni haaraan miisaayilaan osoo hin taane Xiinxala dippiloomaasii irratti saaqamaa jira. Garuu waltajjiin kun waltajjii dippiloomaasii idilee miti. Ajajaa olaanaa raayyaa waraanaa Paakistaan Jeneraalli Munir daangaa cabsee Tehraan seenee yeroo dippiloomaasiin guutummaatti du'ee jiruu fi Doonaald Tiraamp uggura dinagdee addunyaa Iraan irratti labsaa jirutti Jeneraalli Paakistaan kun maaliif gara Tehraan imalee iccitii isaa qindeeffannee jirra. Koreen nageenya biyyaalessaa fi dhimma alaa paarlaamaa Iraan wixinee seeraa ajaa'ibsiisaa karoora tarsiimawaa nageenyaa fi misooma hulaa Hormuz mirkaneessuu jedhu raggaasisee jira. Akka dubbiimaan koree kanaa Hasan Qaashqaawiin ibsetti dooniiwwan hulaa Hormuz qaxxaamuruuf eeyyama argatan kamiyyuu amma booda kaffaltii yookaan gibira kafaluu qabu. Kaffaltiin kun tajaajila nageenyaa, eegumsa naannoo, inshuraansii fi boba'aa dhiyeessuuf kan ooludha. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. هم عربیش هم فارسیش هر دو ذکر میشه توی از متن و زیاد منتها فرد موظفه که اینجا اظهار نظر کنه یا معلوم osoo addunyaan ija shakkii fi dhiphinaatiin muddama ji'oopolitiksii Giddu-galeessaa daawwattu osoo Pentaagoonii fi masaraan Tel-Aviiv biyyoota Islaamaa gargar qoonnee wal nyaachifnee nagaa keenya tiksannee jirra jechuun of tuulummaadhaan machaa'anii jiranii handhuura Makkaa fi Tehraan gidduutti dhugaan suukanneessaan sammuu warra dhiyaa guutummaatti laamsheessu tokko ifa ba'ee jira. Waraannii fi dippiloomaasiin jaarraa 21ffaa qawweedhaan qofa osoo hin taane minjaala irratti gamtaa ijaarratanii diina fageenyatti jaamsuudhaan madaalama. Har'a gaazexaan Israa'el inni guddichi Jerusalem Post iccitii onnee hooggantoota Ziyoonistoota dhiiga uffisee fi madaallii addunyaa raasee tokko saaxilee jira. Iraan isheen diina kakuu Ameerikaa fi Israa'el taatee waliigaltee ittisaa Makkaa isa haaraa sanatti akka makamtuuf affeeramtee jirti. Kuni oduu idilee miti. Kuni ija saayinsii waraanaatiin yeroo ibsamu ho'iinsa niwukilaraa dippiloomaasiidha. Mee dhugaa dhooftuu kanaam haguuggii oduu irraa mulqinee ija ogeessaa waraanaa fi madaallii ji'oopolitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Jalqaba ji'a Hagayyaa 2026 kana keessa dhaaltuun aangoo Saawudii Amiir Mohammad bin Salmaan, pireezidaantii Turkii Rajab Tayyib Erdogaanii fi muummichi ministeera Paakistaan Shehbaaz Shariif dachee qulqullittii Makkaa keessatti waliigaltee ittisaa gamtaa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Iccitiin waliigaltee kanaa inni guddichi yaadarimee tokko rukutuun hunda rukutuudha kan jedhudha. Kuni seera neetoo keewwataa 5ffaa guutummaatti ofitti fudhata. Saawudiin maallaqa dhuma hin qabne, Turkiin teekinooloojii waraana ammayyaawaa fi qilleensaa, Paakistaan ammoo eebodhumaa kan ta'e meeshaa niwukileeraa walitti fiduudhaan neetoo Islaamaa ijaaran. Yeroo sanatti Israa'elii fi Ameerikaan gamtaan kun uummata sunnii qofaatiin Iraaniin ofitti naammatu jechuun of gowwomsaa turan. Garuu har'a madaalliin sun guutummaatti garagalee jira. Affeeramuu Iraan kana yeroo dhagaan masaraa Tel-Aviiv fi Waashingten keessatti sagaleen dhiphinaa dhaga'amaa jira. Maaliif yoo jenne dhugaan lafa jiru ifadha. Tarsiimoon warra dhiyaa inni waggoota dhibbaaf baha giddugaleessaa ittiin bitaa ture yaadarimee qoqqoodii bitii jedhudha. Ameerikaan Saawudii fi Iraaniin diina walii gootee dhimma sunnii fi shiyaa bobeessuudhaan biyyoota Arabaatti meeshaa waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu gurgurachaa dachee isaaniirraa buufata waraanaa ijaarrachaa turte. Har'a garuu Tehraanii fi Riyaad, Ankaraa fi Islaamabaad waliin ta'anii minjaala tokkorra yeroo ta'an bu'uuraan empaayeraa Ameerikaa dachee sanarraa haxaa'anii darbaa jiru. Mee madaallii waraanaa kanaa ija herregaa dippiloomaasiitiin haasafarru.
Iraan yoo gamtaa kanatti makamte maaltu ta'a? Iraan biyya meeshaa misaayilaa haayipaarsoonikiin rooniiwwan addunyaa raasanii fi dandeettii waraanaa bakka bu'iinsaa guutummaa naannichaa dhuunfatee kan qabdudha. Amma dandeettiin Iraan kun dinagdee Saawudii, teekinooloojii Turkii fi nuukileeraa Paakistaan faana walitti hidhamuuf deema. Gamtaan kun yeroo dhugoomu kellaa sibiilaa namni kamiyyuu qilleensarraanis ta'e lafarraan tarsaasuu hin dandeenye uumam. Israa'el isheen har'aa Iraaniin rukutaa jechuun xiyyaara F-35 qarattuun boruu ganama Iraan rukutuu jechuun kallattiin waraana Turkii, Saawudii fi Paakistaan irratti waraana labsuu ta'a. Israa'el ummata miliyoona 7 kan qabdu, ummata miliyoona 500 olii fi humna nuukileeraa waltee kana dura daqiiqaa tokkoofillee dhaabbachuu hin dandeessu. Kuni Israa'eliif sodaa jireenyaa isa dhumaati. Wanti hunda caalaa onnee namoota raasuu fi dammaqiinsa hooggantoota Islaamaa agarsiisu haasawaa Aanga'aan Olaanaan Iiraan Mahdii Rahiimii hoogganaa dhaabbata oduu paarlaamaa Iiraan dubbatedha. Inni tasgabbiin Iiraan affeerraa kana fudhattee jirti, madaalaa jirti. Biyyoonni naannichaa haguuggii nageenya naannawaa ijaarrachuu eegalanii jiru. Kuni injifannoo guddicha Iraaniiti. Sababni isaas nuti waggoota dheeraaf nageenya keenya ofii keenyaaf haa eeggannu, humna alaa Ameerikaa nu hin barbaachisu jechuun yeroo gaafachaa turre har'aa dhugoomuu isaati jedha. Dubbiin kun eeboo qaraatee Pentiigooniin waraanee jira. Iraan waraana dhukaasaa malee dippiloomaasiidhaan Ameerikaa baha Giddu-galeessaa keessaa buqqisaa jirti. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baaqa'iin gama isaatiin gamtaan kun dhiphina nuuf hin uumu, biyyoonni naannichaa ofii isaaniitiif dammaquu isaanii agarsiisa yeroo jedhu. Iraan kiyyoo dippiloomaasii warra dhiyaa dursitee hubattee miira tasgabbii fi gameessummaa ishee agarsiistee jirti. Yoo Iraan ifatti gamtaa kana seente ulaan Hormuz, ulaan Baabal Mandab, galaanni diimaa fi galaanni Meeditiraaniyaanii guutummaatti to'annoo gooftoota naannichaa jala galaam. Ameerikaan isheen galaana kanarraa doonii xiyyaara baatuun hiriirsitee of tultuun amma booda keessummaa eeyyama gaafattu taatee dhiphatti. Walumaa galatti ragaan suukanneessaan Jerusalem Post irraa dho'e kun addunyaa fi hooggantoota warra dhiyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Waraanni baha Giddu-galeessaa waggoota 4 darban dhiiga dhangalaasee xumura irratti warra dhiyaaf kasaaraa dippiloomaasii isa guddichaa fidee dhufee jira. Israa'el jechaa fi duguggaan madaallii uuma jechuun yeroo hojjettu gochi isheen sun faallaa herrega ishee ta'e diinota ishee duraanii sunnii fi shi'aa harka wal qabachiisee suuper alliyaansii akka isheetti ijaaran isaan dirqisiisee jira. Addunyaan amma masaraan Tel-Aviiv fi Waashingten of tuulummaa isaanii daaraa jala dhoksanii akkamitti akka madaallii haaraa Islaamaa kana dura dhaabbachuu dadhabanii raafaman ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Waraanni waraqaa irratti labsamullee madaalliin dhugaa dirree Makkaa fi Tehraan gidduutti sibiilaan ijaaramee addunyaa bitaa galchaa jira. Osoo addunyaan dho'iinsa waraanaa fi muddama ulaa Hormuz hordofaa jirtu, handhuura Tehraan keessatti dirreen waraanaa inni haaraan afaan qawwee fi misaayilaan osoo hin taane minjaala dippiloomaasii irratti isaaqamaa jira. Garuu waltajjiin kun waltajjii dippiloomaasii dilee miti. Ergamtoota dippiloomaasii jechuunis ministeera dhimma alaa yookaan ambaasaaddara osoo hin taane ajajaa olaanaa raayyaa waraanaa Paakistaan Jeneraalli Muniirtuu daangaa cabsee Tehraan seeni. Yeroo dippiloomaasiin guutummaatti dhuufi haalli addunyaa qarqara ibiddaatti siqu namoonni uffata waraanaa uffatan masaraa siyaasaa seenuudhaan haasaa eegalu. Kuni ija saayinsii ji'oopolitiksiitiin dippiloomaasiin uffata waraanaa yookaan carraaqqii lubbuu baraaruu isa dhumaati. Mee dhugaa xaxamaa kana ji'oopolitiksii faana wal qabsiisnee ilaallu. Iraan yeroo ammaa kana sodaa jireenyaa alaa qofa osoo hin taane of tuulummaa Ameerikaa ulaa dinagdee ishee ittiin hudhuuf yaaltu duraa dhaabbachaa jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana qilleensaa fi misaayilaa keessatti Iraanin jilbeenfachiisuu yeroo dadhabu gara meeshaa waraanaa isa dulloomaa garuu hamaatti deebi'e. Innis uggura dinagdee addunyaadha. Tiraamp biyyi kamiyyuu Iraaniif bishaan illee yoo laatti kasaaraa dinagdee guddaa dhandhamti jechuudhaan ifatti dhoorsisaa jira. Iraanis gama isheetiin murannoo seenaa keessatti mul'ateen beekneen deebii kennite. Yoo nuti boba'aa keenya gurgurachuu dhorkamne ulaan Hormuz guutummaatti cufamaa boba'aan tokkollee naannoo kana hin darbu. Kuni dinagdee addunyaa daqiiqaa muraasa keessatti daaraa gochuudha. Dhiphina kana hunda keessatti Paakistaan maaliif gidduu seente? Jeneraalli Muniiroo maaliif dhufuu filate? Paakistaan biyya ollaa Iraan ta'uu qofa osoo hin taane michuu iccitii fi riqicha amantaa giddugala Waashingtenii fi Tehraan gidduu jirtudha. Paakistaan waraana kana keessatti dantaa guddaa qabdi. Sababni isaas uggurri dinagdee Iraan irratti kaa'amu kallattiin dinagdee Paakistaanis ni dhiqsa. Kanaafuu Jeneraal Muniir osoo Tehraan hin seenin dura iccitii dhokataa tokko raawwatee dhufe. Akka ragaaleen iccitii Reuters saaxilanitti Jeneraalichi kallattiin bilbila kaasee pireezidaantii Tiraamp wajjin haasa'e. Kana jechuun Muniir yeroo Tehraan seenu harka qullaa osoo hin taane ergaa dhokataa Tiraamp irraa akkasumas akeekkachiisa madaallii waraanaa baatee dhufe jechuudha. Ija ogeessota waraanaa fi siyaasaatiin dhimmi kun maaliif ajajaa waraanaatiin gaggeeffamaa jira? Ogeessi waraanaa Deefullaa Aldubuubii dhugaa jabaa tokko lafa kaa'ee jira.
Jeneraal Muniir amma dhimma waraanaa qofa osoo hin taane dhimma siyaasaa fi dinagdee addunyaa hoogganaa jira. Sababni isaa ifadha. Yeroo waraanni boba'aa fi ulaa Hormuzitti ce'u dhimmi kun waraqaa dippiloomaasiitiin hin furamu. Yeroo Iraan doonii boba'aa hundaa nan dhabamsiisa jettu Waashingitanis galaana Faarsii guutummaatti nan dhukkeessa jetti. Mariin kun nama gooftummaa waraanaa beekuu fi eenyutu eessatti dhukaasaa kan jedhu sirriitti irra gaafata. Jeneraal Muniir Tehraan kan dhufeef Iraaniin dhaabuuf osoo hin taane rukuttaan waraanaa kun akka madaallii isaa hin gadhiisne yookaan akka gooboo ibiddaa hin qabanne gochuufi. Dabalataanis walitti hidhamii siyaasaa fi guddaan baha giddugaleessaa keessatti ijaaramaa jiru waliigaltee ittisaa Makkaa dhugaa kanaaf jabina kenna. Paakistaan, Saawudii fi Turkiin waliin waliigaltee madaallii haaraa uumanii jiru. Kuni Paakistaaniif ulfina guddaa fi ragaa ani gooftaa naannichaatti jedhu kennee jira. Iraan isheen kellaa ishee jabeessitee jirtu hooggantoota idilee warra dhiyaa hin amantu. Garuu Jeneraal Muniir nama aadaa waraanaa fi seera amantii beeku waan ta'eef isa faana mari'achuu ni filatti. Kuni Iraan sirna dippiloomaasii dhiyaa guutummaatti tuffachuudhaan obboleewwan ishee naannichaa wajjin dhimma ishee furachuu barbaadu ishee agarsiisa. Eeyyan jillee Jeneraal Muniir Tehraan seenuun isaa addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko akeeka. Iraan biyya dhiibbaan Ameerikaa jilbeenfachiisee osoo hin taane biyya dhiibbaa sana gara dandeettiitti jijjiirtedha. Trump Iraaniin dinagdeen nan laamsheessaa jechuun yeroo lallabu Iraan ammoo ulaa Hormuzii fi dhiigaa dinagdee addunyaatiin kokkee Pentiigoonidhaa jirti. Ameerikaan isheen dippiloomaasiin of tuultu har'a dirqamtee Jeneraala Paakistaan ergitee Iraaniin kadhachaa jirti. Kuni Iraaniif injifannoo xiinsammuuti. Iraan madaallii waraanaa kana keessatti obsaa tarsiima waa agarsiisa. Minjaala mariirraa eegaltee hanga bishaan ulaa Hormuzitti ulee abbaa murtii of harkatti qabattee jirti. Osoo Waashingtan uggura dinagdee cimaa fi dhiibbaa galaanaa Iraan irratti fe'uuf masaraa Pentiigoon keessatti shira xaxaa jirtu. Tehraan irraa tarkaanfiin seeraa fi ji'oopolitiksii madaallii addunyaa guutummaatti garagalchuun ifa ba'ee jira. Waraana irraa ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa seeraan dhuunfatanii diinaa cabsuu ta'ee jira. Haguuggii holola miidiyaa warra dhiyaa irraa mulqinee ragaa seeraa fi waraanaa Hagayya 23 2026 ifa ba'ee kanaan gadi fageenyaan xiinxallu. Koreen nageenyaa biyyaalessaa fi dhimma alaa Iraan wixinee seeraa ajaa'ibsiisaa karoora tarsiimawaa nageenyaa fi misooma ulaa Hormuz mirkaneessu jedhu raggaasisee jira. Akka dubbiimaan koree kanaa Hasan Qaashqaawiin ibsetti dooniiwwan ulaa Hormuz qaxxaamuruuf eeyyama argatan kamiyyuu amma booda kaffaltii yookaan gibira kafaluu qabu. Kaffaltiin kun tajaajila nageenyaa, eegumsa naannoo, inshuraansii fi boba'aa dhiyeessuuf kan ooludha. Kuni waraqaa seeraa idilee miti. Kuni waraana seeraa fi dinagdee isa dhumaati. Addunyaan ulaa Hormuz akka bishaan idila addunyaatti fayyadamti turte. Iraan garuu seera kanaan bishaan kana guutummaatti gara birmadummaa isheetti fiduudhaan kellaa kaffaltii itti ijaartee jirti. Biyyi yookaan dhaabbanni doonii tokko kaffaltii kana Iraaniif kafale jechuun kallattiin olaantummaa fi abbummaa Iraan ulaa Hormuz irratti qabdu amanee fudhateera jechuudha. Kuni herrega Pentiigoon guutummaatti kuffisee jira. Inni hunda caalaa Waashingtaniin hirriba dhabsiisee garuu tarkaanfii abbaan taayitaa bulchiinsa ulaa Hormuz labsedha. Abbaan taayitichaa dooniiwwan seeraa Iraan cabsan irratti adabbii maallaqaa qabanii tursiisuu fi guutummaan dhuunfachuu akka raawwatu ifatti labsee jira. Kana qofa osoo hin taane Iraan tarree gurraacha baasuudhaan dooniin kamiyyuu doonii tarree gurraacha Iraan irra jiru faana daldala yookaan bishaan irratti meeshaa wal jijjiiruu yoo raawwate innis kallattiin akka adabamuu fi ugguramu akeekkachiisee jirti. Tooftaa kana sirriitti qalbeeffadhaa. Waggoota 20mootaaf Ameerikaan qoqqobbii lammaffaa fayyadamtee biyyi Iraan faana daldaltuu kamiyyuu dinagdee dhiyaarraa akka ugguramtu gochuuf addunyaa doorsisaa turte. Har'ammoo Iraan meeshaa Waashingtan kana fudhattee Pentiigoonitti garagalchitee jirti. Dooniiwwan boba'aa fi daldala addunyaa amma dhiphina seenaa keessa seenanii jiru. Yoo seera Iraan cabsan dooniin isaanii ulaa Hormuz keessatti humna eegduu warraaqsa Iraaniin ni qabama. Yoo Iraaniif kafalan ammoo qoqqobbii Ameerikaa cabsu malu. Garuu filannoo hin qaban boba'aan addunyaa harki sadii keessaa tokko bishaan kanarra qaxxaamura. Iraan abbootii qabeenyaa kanaaf ergaa qaraa dabarsitee doonii kireeffachuu keessaniin dura dooniin sun tarree gurraacha keenyarra jiraachuu isaa qulqulleeffadha. Tarsiimoon Iraan as keessatti fayyadamtee isa waraana idileerraa haalaan adda. Iraan waraana dhukaasaa guutummaatti banuudhaan dirree ishee waraanaaf saaxiluu mannaa ulaa Hormuz akka waraqaa to'annoo dinagdeetti fayyadamtee Ameerikaa fi michoota ishee hudhaa jirti. Ameerikaan doonii waraanaa guddaa fiddee bishaan sana eeguuf yaaltus Iraan bishaanichi seeraan kan ishee ta'uu labsiti. Yoo dooniin waraanaa Ameerikaa tokko kafaluu didee Iraan mirga seeraa ofii isheetii baafte sanaan doonicha dhorkuuf deebii waraanaa kallattiin fudhatti. Walumaa galatti dhugaan lafa jalaa ba'aa jiru kana labsa. Iraan madaallii waraanaa kana boombii dhukaasurraa gara seeraa fi hudhaa dinagdeetti ceesisee jirti. Pentiigoon xiyyaara ammayyaawaa fi doonii waraanaa bishaan irratti hiriirsitee eegumsa gochuuf yeroo dhamaatu. Iraan ammoo waraqaa seera biyya keessaa fi uggura dinagdeetiin bishaan addunyaa kanaa harka Pentiigoon keessaa kallattiin buqqisaa jirti. Gaaffiin onnee ji'oopolitiksii rarraasee as jira.
yoo dooniin waraanaa yookaan daldalaa dhiyaa tokko ulaa Hormuz qaxxaamuruuf kafaltii fi seera Iraan diddeem Iraan seera haaraa baaftee kanaan doonicha humnaan qabdimoo Pentiigoon meeshaa waraanaatiin bishaan sana cabsitee darbuuf ijibbaata dhumaa gootiim olaantummaan Ameerikaa baha giddugaleessaa keessatti boombiidhaan osoo hin taane keellaa kafaltii Iraaniin xumuramaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.